أنا جالس ربنا أكنه دلقنيتي وانو فيتي يلال cabsannee dhagaake fuula namaallee dhaabbannu bayi magan jireenya mootii jiran akka gabraa dalagannee akka mootii jiran. Biyya kuno dachii guddoo qabna biyya gallaa nuti biyya galleeti baadiyyaa keessa jiraannaa. Maaltu nuun gahe achi keessatti ilaal safii kana mataarra kaayyattee mulawwaa kana gootee hojjaa adii harka qabattee jimaajidhaa kutachaa shashaggoodhaa akkasina dhufte yeroo keessatti an sirba alishabbootiif sirba kadir see kana banadheetiin ambaa guddaa kana qabna gaaddisa qilxuu jala taayachi jala qamaas geeggeechii kana balate yeekaa mancaa kana gara gaggeessuu dubbii maduu gaarii takkallee gaafatin haadha. Gaafi irraa gabaabsa amma ga'e. Ani duraanuu qaxxumuraati barjeen hin jiraane. Amma fanii godhanii irraa dhaabannaa silaa gaafiitti jajjabeessaa deemnaa yeroo waan dhufne amma yeroo biraatti dabarfannaa. Yeroo biraatti dabarsineef gaafii qabna. Yeroo biraatti dabarfannaa. Ani silaa akka reefu dhufe hedduutti qocan karri godhaa deema. Amma garuu hadhaaf hin gahu. Xankarri yoo gootan jaalala keenya onni caalu hin jiru. Nuti jaalalarra aalannu. Abadan musmaarri kun jaalakkuma jabaataa ummata Sri Lankaa san bishaan gubbaallee ka jiraannu taate akka qurxummiillee akka Sri Lankaa san daayinee bishaan kan osoo hin deemne jaal meeku takka nuuf faarse waan ofii tana ni beekta isin to'atu takka na jabduudha bakka itti na dhaabbattu anaaf irratti qofaatu beekaa meeku takka mee naaf faarse daqiiqa 2 guutuu. Waan ofiitiin kana jechuun irra gaarii namaati. Beeytuu dubartiiti silaa dubartiin dubrummaan dubartii jechuun maal akka taate isiin laayibaraarii dubartii yoo jee itti xiqqaata dhufanii isii tana gaafatanii maalummaa dubartummaa irraa baratanii natti tola. Dubartii seenaa jajjabaa hedduu hojjette haadha abbaa sii gargaaruu keessatti obboleeyyan sii gargaaruu keessatti lubbuu sii gargaaruu keessatti eessaa kaatee ilaa arraqa keesse gargaarsa rabbiitiin ala lubbuu sii ofiin of gargaarteeti. Namaaf geessee haftee jechuudha. So jechiisii madaalulleen hin jiru yoo akkanumatti haamilumaaf namumaa jaaf haajuu malee waan kana isinillee ni beekti. Tokkoffaa bareedina rabbiin ana jee kana kanneef maashaa Allah haala amala irra ideef waan ajaa'ibsitti ta'uu sii galee jaalatan dhiisuma yookaan dhiisuma filadhee dhiisumaa tan gurbaan juusuun isiidha. Kan arke isii haa himuu jaabar. Laalameen quufamu haala amallisi laalameen quufamu bifa bareennisi haasawameen dhumu haalaaf amallisi jaalatan dhiisuma yookaan dhiisumaan waan ofiitiif sirbi sun kan sirbame waan ofiitiif. So wanni ofii jechuun yoo bareedinaa abbaa feetirra bareetti dhugatti ijaan an arku tanaan addunyaa tana kana dura himee fiitiin jiru dubra addunyaa irra jiru kana walitti cafaqanii cinaa isiidhaan gahan haala amalaanis akkasii tapha beekuun akkasii ammaas arsittiidha arsoomni qarsooma. Miyaatiya tuunsi kabaja obboleettiitii qaalii fi nama hamma kanaa atumaaf jecha haajuu malee dhugatti akka waaniin kabajaa si irrisaa jiru naaf fakkaataan akkana jeegiseen ibsu because jechi isii madaaluun jiru akka gaarii quuqaaf irraa buqqaasuu waan hin dandeenyeef waaniin isii hamilee isii tuqaa jiru naaf fakkaata asumaanuu gifti tureetii kabajamtuu haadha mana kiyyaa dhiifaman siin jaayoon akka gaariitti dubbachuu baadhe garuu wanni takkatanii naannoo asirra himachuu barbaadu. Amrii gisee takka takka na jabeessitu tana naa laafisi akkaan waan hin sadhabee gooteeti asumaa na diitee na jaartee na kaastee na qubsita gisee takka takka na rifachiista arrirraa kaasee kun waan keetii ni beektaa akkasii amrii ganaa natti hin jajjabeessin jechuu barbaada galatoomaa. Laaleeka sirra cabee. Biisi kun ibsaa daangaa hin qabne kun wallaahi faaruu ajaa'iba. Sirra cabeetiin jira. Kanaan ala waa itti qicaare. Iti tuli jirti mana keessa? Bishaanuma fi qabuu titullee. Bishaanuma qabbanaa wayii barbaadaa himee sirrii hin jirtu. Waan ofii ta'u.
አይዞን One of you, are you okay? Are you okay? Nyaati yaa dhugaa dubbachuudhaaf ani jaalfadiloo hadhaallee miti kaleellee miti yoo xiqqaate waggaa afuriin beekaani. Bade. Tiktokii kana waliin eegallee ani dhugaa rabbi waa hunda isaa irra haalaa fi amalli isaatu iyyuu miti anaa miti ta'a akka anaa shan horata jedhee yaada. Haalaa fi amalli isaatu ammas ana bicha osoo hin taane kabajaan inni dubartiidha qabuyyuu kabajaa addaati jechuudha. Dubartii maafuuyyuu jechuudha. Anaa kafiyyaa bichaayyuu osoo hin taane jechuudha. Ilaalchummaan inni dubartiidha qabuyyuu ilaalcha addaati. Kabajaa qabaa. Ammas nama qaanfatu. Injiraa miti nama kaayyoo isaallee karoora isaallee beeku nama dalagatullee. Walumaa galatti maal akka dheessa ibsuun beeku dhugaa. Boyin bakka kalas boyin. Humami. አይዞን Ay, ya Rabbi Allah, ya Rabbi resan deemta. Gatiidhuma jaalalaati. Jaalalumatti kana qabu. Jaalalumatu waan akkana. jaalaluma balaadhaatan jaalaluma balaa Oolli fi keessu. Anumaa suna qabdeedhaa jira baran gara keessa. waan ofii kun sirba tokko si afeeru Mi affaire. Sirba takka jennaan miyoo yaa affeerta. Gaafa jalqaba waliin qoosnu jechuudha tiktokii kanarratti. Sirba wayiin affeeree ture sirba sanaan gadhaalleen dagadhu yeroo baay'ee dhaggeeffadha. Sirba sayyoo kan yaadattu taate jaal sirba sannaa sirbi. mina yaadachiisni xiqqoodhaatu Sirba guyyaa jalqaba sirba taajuu shurrubbeeti sirbi sun an takka wallaahi sirba san dhaggeeffadhee hin beeku guyyaa jalqaba san sirraa dhagahee achi as namatu itti barreessa akkas jedhinaan jennaan itti barreessee yuutuubii keessaa argadhe. Ataya Shagaya Onnensif boji amtetiya No sirba san miti lubbu Kam sirba wannoo ka jedhu san filee bar ka jedhu san. Okay Okay Waka sina khanna dage filebar Tenya lubuta kanu timbanu gar khanu di gufiyado ngawana matibar khanu di gufiyado sarena matibar waltane hori male itamanne bulle jalala nafsi jiddu wano fiti hai ilmina ma fatalun dandayu jalala doisan hindoi famtu jalalti ifimti namuna rabbeha fularra naifti remix guratin si sirbe tajrube kunis qabalati sirbe jalala khana dibeha Baay'een jaalladha. Takka dhaggeeffadheen beeku garuu irra deddeebi'ee dhaggeeffadha. Eegalee waan birni lakkise suma yaadu malee meeqam keessa jirta ati hoo jaalallee akkanaati waan ofii toonaaf jiraadhu. Jaalalti teenya bar humaan qabdu tuuri jaatte nama keenya cufa gurri jaatte namarraa xiyya cufa gurri waltanii horii malee ittamanne bulle jaalala nafsi jiddu waan ofiiti yaa'i. ilmi namaa fattaaluun dandayu jaalala hundee jiruti sila akkanaaf kari'a haa wajjin jiraannu fagaanne gargari
Rabbi malee namni humaan tolu bari'aa nafsi addaan baasu hin danda'e shirrii yaa fiindamina sadooti yabuuri galma onneeti yaa qubadhuutti waarii. Galma onneeti yaa qubadhuutti waarii. Kas gaa Dhageette kaawwana fi Namu saalentii ta'e miira keessaa baha. maal godhan nullee barnoo Nullee yaadan taqabnu bira deebiin. yaadaan Isinillee rabbi jaalatan rabbi isin yaa kan warri kaamanteedha. Firii singil. hunda keessanuu nama siingilii ta'e yaa rabbi nama isinii ol isin jaalatu isinitti haa kan hanga isin jaalatan dachaa isin haa jaalatu namni isin jaalatan hundi. amiin 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 jedha uummata. amiin Amiin jenna Qaana isin haa tolu mijjaa isin haa tolu. Warri kaamantii kunillee amiin jedhame. Amma mi'a Lafan buutu oomis waan naasentu gaafa aruuza keenya yoo diijeen karfaaffaa ta'e yoo namni narraa irraanfate sirba ati yaadachiistee naa sirbisiisuu qabdu tokko jira sirba lamaa sadiin si himalla. Ni katabadda. No ni beekta sirba kana ni beekta waan ta'eef Ani bara ruusa keessaniin dhufanii beekame. of course yoo diijeen if namni irraanfate sirba kana ni dhaammate akkasii galee namni gizee duudeemu nuzzaasee dhaammatutti ani aruuza kiyya irratti sirbi kun Dhuma naaf. isinarra godhu wajjin deemna. Yaa sirbi kun Ani jaalan ati amma aruuzaasi godhannamu fadiil ka yeroo dhayi maka masriboo aruuzni achi bareedaate asin nama yaamteetu sin masrii dhayna masrii dhayna. Aboo biisanitti nyaatumaa fi abaarsuma fuuta boo'e masri dayna. Masrii dhayna lakki masrii dhayna. Walaa masri dayna. Addaraashni gurguddaan achirra kishaa leemuziinni onni hundi achitti fantaastik saayib iskandariyaa jira hanimuun everywhere haayimaan rabbi si godhe asitti bar nama yaamte namni siin dhufu. ayya Hayyee sirbi sadeen kan. Okay, si Baadiloo bareedaay akka bindaa jirta gammachuu sirba kana taakka je Taaka. sirbi kaan ammoo Arusticha boonaa Arustichi boontu iftu akka urjii Arusticha wajjin Arusticha boonaa. miidhagaa hundarraa meenu taphachiisi keeti guyyaa narraa abshirsi waliin jirra. Sirbisan gama boodaati irratti amma sirban jedhamu du'aayidha. Mijjaa isin haa tolchu meeraatii leellisaa ilmaanii soraa lammiinuu baay'isaa jaawar. Sa? Sirba ajaa'iba amma kuni du'aayi malee sirba amma. No. Jaalalaan dulloomaa rabbisin haadhiisu waliif dhalattanii walisin haadhiisu mijjaa isin haa tolchu meeraatii leellisaa ilmaanii soraa lammiinuu baay'isaa. Arustitti boontu iftu akka urjii taphadhuu gammadii jalfaadil kee wajjin faadiloo bareedaa miidhagaa hundarraa meenu taphachiisi keeti guyyaa narraa way abshirsi waliin jirra. Kana sirbi sadaffaa kan inni see ol dhaabbadhee hoomaansa akkanatti sii tana harka sii kana ceekurra na kaayyatti harka kana tokko mudhii isii qabadhee sii galee tokko ammoo shanacha keessa akkana kaayee ija sii tana bareedina sii kana akkanatti daawwachaa subhaanaka yaa rabbi maalumarraa uumte miccoo tana jeegisa. Subhaana rabbika ala fiizzatu. Onneen tiyyatuun bishaan na jettu sirba Ali Birraa kottu yaa biiftuu tiyya kajuu sun biiftuu tiyyeef tura dhaabee laaluu danda'uudhaan qaba guyyaa sana. Kottu yaa biiftuu tiyyaa. Duraan si qabaa daawwitii yaa suman daawwiif qabaa howwaan ofiyeeti yaa if duraan si qabaa daawwitii yaa sumatanaan daawwiif qabaa injaalaa. Bareedduu ganamoo waariitu galgaloo
Nadura mulata yada olembulo baredu surate ifdura kakabe natihadumate yada ghida tabe baredu surate ifdura kakabe la 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 kana kana ran fanne adara sabona wa miya undresano isinitti Ayya. guyyaa wanni kun hafe ani aruzni khiyaruzana tinfakatu akka wani aruzana ma tadaburu mabba Kana baas kana waadaa siiseen. baak Ayya. Waliigallee wanni isin gootan gaa please biyya Faateen barbaadaa jiran gabuutu. maate professor Mi'a eessa jirtaati? Haadha faateen barbaadaa. ani Minnesota jira. Maal qonna dhibee? Gaafuma deemta maal aruuta gaani beekta biyya ormaa jiran beektanii so ati at least baatee lamaaf dura nutti himaadha akka qophooyne. Of course. Akkana qophooyne deemna. Almost like 5 months at least. See get it? 5 months baatee shan. Nutillee gizeen goonu akkamin beektaa gizee namni vaakashiina qabu sa'aa namni dalagaa of furate taayimii ilaallee komitee awwaaqran በኮሚቴን ወስነዋለን አታስቡ ለዚህ ያ Akkas taanaan gaammarraa hin vacation time kiyya walii qaqqabadhaan beektaa. ተርቲብ አማን ተርቲብ ረኻየ ዱንያ jaarsa bira goreetiin isaas harka qabee akkasii fida. of course akkasii waliin dhuftan gizeen ani kottuu yaa biiftuu tiyyaa jumiizoonni xiyyaa fi saayiboonni xiyyaa fi isaanis tokkicha isaaniif dura qabanii takkitti. Anaaf jaarsa keemii jeni beektame. Of course why not hay limala Ani illee akkasitti waa soqadha bakka. sassoqa addi soqatta Atis miizeedha. Kan cidhaa dhaabbattuun jedha bara mi'a. Siif jaarsin ta'e miizeedha. Eenyu? Sabboonaa? Anis tana cidhaa dhaabbattuun soqadheedhaan miinzee waan ta'eef. Takkaas maal godhanii beektaa anaaf jaarsa kiyya warra if anything has to be done we organize. akka About that. Yeah, no mize nuti organize godha nuti warra organize godhu maadii fi aruusticha baruuta wantiin miizonni hin taphatu maadii fi waan muuziqaa fi nyaataa fi everything has to be cooperated and make sure everything is organized. Exactly. Yeah, nuti warra isaanii jechuudha anaaf jaarsa kiyya. Koree walitti qabduu qindeessituu. Akkasi. naaf jiraadhaa jajjabeeti qaqqaalii wammiyaayee